Jirra jirtu ilmaan ayyaa baga nagaan weedanii arras ammoo gaafiiwwan gaggabaabaa wal gaafachuudhaaf deemna waa'ee biyya keenya Itoophiyaatiif waan adda addaatiif paartiilee garaagaraatiin wal qabate haasawa taasisuudhaaf deemna hangasittuu sabiskiraayib fooloo sheer laayik godhuudhaan addunyaa guutuu waliin gaasanii jenna obbo Abdunaa Sirba baga nagaan dhufte. Atis baga nu weede duraan dursa baga nagaan dhuftee anatu gaafii gaafata. Gaafii gaggabaabaadha yeroo dheeraa wal beena. Kanumaafuu gaaffilee afur siif qabadheera. Afran kanarratti gaggabaabsitee akka naa deebiftu asitti affeeramuu keessa galatoomi. Mee duraan dursa ati deeggaraa paartii kamiitu waa'ee siyaasaa kee jirta siyaasaan ni jetta. Ati deeggaraa paartii kamiiti? Deeggaraa paartii kamiiti? Eenyu dinqisiifattee jettee dhanaaf gaarii dhugaa dubbachuuf taanaan ani namummaan gaarii hojjete deeggara. Jechuun ammatti paartiin ati deeggartu kan paartiin kana deeggara jettu. No, hooggantoota paartiilee siyaasaa eenyu dinqisiifattee waan jetteen ala eenyu deeggarta waan jedhu irratti deebiin qabu. Hin deeggartu jechuudha. Eenyullee hin deeggaru ammatti. Ishiin fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti hedduu mootummaa qeequun beekamta. Yeroo qeeqxu kana fakkeenyaaf eenyu taateeti jechuun deeggaraa paartii taateeti immoo eenyu taateeti yookaan mootummaa qeeqxu. Oromoo ta'eeti lammii Itoophiyaa ta'eeti malee kanaan ala paartii kamitti hirkatee yookaan eenyu akka ta'uu qabu miti. Akka lammii Itoophiyaa tokkotti waan hojjetamuu qaba jedhee yaadu yoon hojjenne qeeqa sana dhiyeessuudhaaf akka hawaasaatti. Okkee galatoomi. Fakkeenyaaf silaa waan asirratti raawwachaa jirtu waa'ee kallattiin siyaasaati. Jechuun miidhamni jira, uummanni ajjeefamuun jira. Wanti sun duuba isaanii badii qabeenyatti wal qabatee waan cimaadha siyaasa jechuu dadhabnu. Kallattii maal ta'e waa'ee biizinasaatii miti, waa'ee maaliif miti, waa'ee siyaasaa keessatti. Kanaafuu gaafiin keenya inni guddaan waa'ee kanarratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf badii waggaa 5 dabala Oromiyaa keessatti raawwatamaa dabarsine kan waggaa 7 darbe badii kanaaf itti gaafatamummaa mootummaa qofa qabattamoo qaamoleen biraa kan siyaasaa Oromootti sin qabu badii kana eenyutu itti gaafatamummaa qabaatti kalatti. Jalqaba irratti galatoomi ati nama siyaasa keessa jiru naan jette ani dhugaa dubbachuuf taanani wanti ani hojjedhu waan siyaasaa miti garuu bakka uummanni kiyya rakkate jedhutti sagalee ta'uudhaafi malee ani dhimmi sunillee dhimma siyaasa wal qabatu miti sun siyaasaa miti fakkeenyaaf tarii siyaasas yoo ta'eeyyuu waan bade sana akka hin bannee fi kana gootanii qeeqa fudhatanii itti aanu sirreessuu qabdanii fi uummata kiyya ta'ee haasaa malee nama siyaasaa miti. Lammaffaa badiiwwan waggootan 7 dabran kana Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruu fi eenyutu itti gaafatama kan jedhuudhaa fi an dhugaa dubbachuuf taanani itti gaafatamummaa kana kallattiidhaan kan fudhatu PPdha jedhee ijaada yookaan paartii badhaadhinaati jedhee ijaada. Sababni isaa maali yoo naan jette akkuma paartiin badhaadhinaa aangootti dhufeeni fincilli karaa nagaatiin silaa furamuu danda'u dogoggora silaa isintu balleesse qeeqa kenna fudhadhaadha waan kana balleessitanii jedhee uummanni isaa itti lallabu diduudhaan olaantummaa isaan agarsiisan irraa kan ka'e lammiilee mufatee bosonaaf bahe. Kun hundinuu morkattoota otoo hin taane mufattoota. Warri amman tana bosona bahee mormaa jirus dhiibbaa isaan geessantu ijoolleen tun waraana yookaan alarraa seene waan biraa miti. Olaantummaa isaan itti agarsiisanii fi lammiilee mufatee bosona seene. Wanni amma deemaa jirulleen sanuma. Isaantu mufachiisee bosona seensis uummata Oromoo biyya keessa jiranii fi Itoophiyaanota illee akka jiraachuu hin dandeenye kan godhe balaa kana hundayyuu kan fide isaanii jedhee waan hin yaaduuf hundumaa waan silaa ta'e itti gaafatamummaa kan fudhatu dhibbaan dhibbatti isaan jedhee namana. Mootummaadha. Fakkeenyaaf asirratti waan si gaafadhe ka'umsi badii kanaa eenyutu badii kana uume miti. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaa qabeenyi badeeraa lubbuun baddeetti adeemsa wanni baay'een badaa dhufeera. Fakkeenyaaf itti gaafatamummaa kana gaafiin kiyya qaamatti deebiste kun gara garaatti gaafadha. Ka'umsi kun eessa kan jedhu garuu itti gaafatamummaa badiilee kana badiin Oromiyaa keessa raawwatamaa jiru karaa hedduun kan mootummaan ta'in qaamolee wal gurmeessanii maqaa mootummaatiinis waa hatan kan maqaa warra bosona jiruutiinis waa hatan hedduu jira. Badii kana yoo walii galaan eenyutu itti gaafatamaa sin akkuma jalqaba irratti illee siin jedhe dhibbaan dhibbatti PPdha jedhee kan hin murteessuu fi har'a namni imaanaan itti kennamte biyya kana seera nagaa isaa eegsisii bulchii jedhanii itti kenname isaani. Namni seera cabsee seeraan ala waa balleessu yoo jiraate seerri Itoophiyaa ni jira seera san itti fudhachuudhaan namni kamuu seeraa gadi abbaa balleesse seera jala oolchuun dirqama isaaniiti. Yoo hin dandeenye ta'e dirqama seera lammii Itoophiyaa kabachiisuu qaban yoo kabachiisuu kan hin dandeenye ta'e ammoo lammiileen Itoophiyaa miliyoona 30 agastu isaan duubaan jira miliyoona 130 agastu duuba isaanii jira. Itti kennanii gadhiisanii nama lammii Itoophiyaa nagaa lammii Itoophiyaa eegsisuu danda'u dirqama bakka buusuu danda'uudha qaban. Yoo danda'an eegsisuu hin danda'an taanaan gadhiisuudha lammiileen Itoophiyaa haa eeggatanii abbaa barbaadan bakka buufatanii. Sababa kanaatiif abbaa waa balleesse seeraaf adabuu dadhabuu isaaniitti isaantu itti gaafatama.
Kalaas. Thank you. Fakkeenyaaf dhiifama. Fakkeenyaaf amma wanti tokko kan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bade yoo jiraate maqaan miseensota isaanii kanaan bade amma namoonni sobaas ta'uu dhugas ta'uu danda'a isaan butanii mallaqa nu gaafatanii yookiin qaama agarsiis ajjeesanii ilmaa naannoo kennan ala naannoon Amaaraa fa'aa fakkeenyaaf waraana kan hedduu himata isaan tun ajjeesedha inni ta'uu danda'a dhiisuu danda'a garuu badiilee fakkeenyaaf maqaa warra kanaatiin raawwatamuufillee mootummaa itti gaafatamutti adda. Miidhama lammii Itoophiyaa keessatti ta'u kamiifuu isaan itti gaafatama jedhee yaadan yoo barbaade dirqama lammii Itoophiyaa nagaa kabachiisuudhaaf waraanuma bilisummaa Oromoo sanuu qabee seera dhiyeessuu qaba yoo inni badii qabaate dirqama bakka yoo hin dandeenye immoo gadhiisuu qaba nama lammii Itoophiyaa nagaa eegsisuu danda'u Itoophiyaanonni fedha isinii tanaa filattu wanni inni olaantummaa barbaaduuf ammoo hin dandeenye mancaayyuun aangoo irra taa'ee maal bu'aan isaa in danda'a taanaan dirqama seera kabachiisu in danda'u taanaan gadhiisuu dirqama qaba waan ta'eef badi'ummaan raawwatamte kamiyyuu har'a kan imaanaa fudhatee biyya kana bulchaa jiru isaa waan ta'eef isaantu itti gaafatama dhibbaan dhibbatti garuu waraanni bilisummaa Oromoo waan hamtuu hojjetee jira yoo ta'e boru seenaa isaatiif gaarii miti waan tokkoon sii kaasa amma nuti faannoo ilaalcha gaarii hin qabnuuf TPLF fi garuu akka tokko ilaalcha gaarii qabnaa baate faannoodhaaf ilaalcha gaarii akka nuti hin qabaanne wanti nu godhe maali dhibbaan dhibbatti gareen sun garii badii yaadu shira qaban amantaas taanaan jibba amantaa qaban jibba gandummaa qaban Itoophiyaanota burkuteessuudhaaf Itoophiyaanota barbadeessuudhaaf deeman jennee waan yaannuu fi paartii san hin feene waraanni bilisummaa Oromoo yoo kan waan hamtuu hojjetu ta'e lammiilee Itoophiyaa simachuu waan hin dandeenyeef maquma isaaniitii fi seenaa isaaniitii fi gaarii miti Oromoo ajjeesuun isaanii dogoggora seenaa irratti isaan gaafachiisa ta'us garuu yoo sana hojjetaniyyuu har'a dirqama seera lammii Itoophiyaa kabachiisuun kan imaanaan itti kenname kan imaanaa sana gajjedhee fudhate piippiidha waan ta'eef dirqama piippiitti itti gaafatama akka seeraatti. Gaaffii sadaffatti hin jedhamra. Jalqabatti bara 2017 Diseembara keessa muummichi ministeeraa kan godhufe yeroo sanitti waliigaltee jira jaalala jira akkasumallee dimokiraasiidhaan federaalizimiidhaan Itoophiyaa guutuu qabannee gara badhaadhinaatti waliin ceenaa jennee waliin gammadaa turre haa ta'u garuu kufiitiin Oromoon diigamuu kaayyoon keenya lafa tafuu achumaan diigumsi kenna waldhabbeen keenya gara waraana bal'aa kanatti illee nu fide ka'umsa kanaaf eenyutu sababa ta'ee especially warra PPP fi waboo akkamitti ilaalta ka'umsa kanarratti badii ka'umsa kanaatti eenyutu ka'umsa kanaaf sababa gahaa kanaaf qabattee murteessitu eenyu? Tarii waan tokko irratti na ooffachi haasawaa kiyya kanarratti. Ani waan guutuu dhabee waan PP irratti deebise dogoggorri bakka kana ni jiraata jettee illee na ooffachi. An akka yaada kiyyaatti jalqabumarraa mootummaan TPLF erga kufee booda cehumsatu taasifame. Mootummaan cehumsaa yeroo sana dhaabbate hanga bara cehumsaa xumurree filannoon Itoophiyaa seeraan filannoon hanga gad dhiyaattutti nama bakka nuu bu'u jedhaniiti PP keessa wannaa keessa OPDO keessa nama filatanii bakka buusan. Garuu jarri cehumsa san ni butte jechuu danda'an dhibbatti. Jecha cehumsa sana butuu qofa otoo hin taane nageenyi Itoophiyaa keessatti akka dhufuu hin dandeenyeefillee dogoggora isaan uumaniin ta'e. Waraana bilisummaa Oromoo kan alarraa gale simachuu warri didee haga tokko ala dhiibe isaan jedhee kan hin danda'uu fi waa'ee ka'umsa jaalmarroo dirribaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo hanga tokko bosonatti hafu yoo kan kaasnu ta'e sababni guddaan san waraanni bilisummaa Oromoo gaafiin isaan kaasan gaafii siyaasaati. Wanti kun asirraa waliin sirreessinaa koottaa galaarra PP'n jara ala dhorkuurra fidatte gabaabdumatti jechuudha. Sababa kanaatiif dogoggora gaafa san isaan uumaniin inumaatu cehumsa isaan butantu har'a balaa hamaa kanaaf Itoophiyaa saaxilee jedhee yaada. Walumaa gala ka'umsallee dogoggora guddaa kan qaban isaan har'allee dogoggora kan qaban isaan ammallee biyya teenya balaa hamaadhaaf akka isaan saaxilaman kan godhe dogoggora isaan hojjetanii jedhee yaada. Amma fakkeenyaaf aspirtoon teessee cehumsa kanaaf OPDO keessaa namni filamee itti kennamee jette. Ammallee deebitee OPDOon hin buttee jette. Itti kennines hin buttes jetta akkami fakkeenyaaf isiitu bute moo nyaata itti kenne moo akkam hin butte ogaati. Kan itti kenname hanga barri cehumsaa xumuramee filannoon gad dhufu isin qabaadhaa cehumsa kana ceesisaadha. Gaafa filannoon dhufte abbaa barbaanne filannaan gad dhufee miti. Isaan shirri isaan xaxan maal godhan cehumsa butan kan hin jedhuufi akka filannoon gad dhuftee iyyuu namni filatamuu hin dandeenye nu malee. Jalqabumaa karaan isaan xaxuu jalqaban waan sana jechuudha. Otoo cehumsatti achi hin gahin otoo cehumsi xumuramee bara filannootu hin gahin gidduu kanatti akka mootummaa cehumsaa hin taane akka waan qaata filatamaniitti olaantummaa isaanii agarsiisuu jalqaban. Dabalataanii wantoota hin barbaachifne kan yeroo saniif hojjechuun isaanirraan eegamu hedduu hojjechuudhaan lammiilee mufachiisan. Lammiin erga mufatee booda otoo gara wannaatti hin dabriin mormiin isaan mudate otoo cehumsi nuun gahin cehumsi xumuramee filannootti achi hin dhufinuu mormiin isaan mudate. Mormii sanillee dhaamsuudhaaf dogoggoraan dhaamsuu yaalan. Uummata karaa nagaatiin
bahee wannaa isaanii mormii isaanii dhaggeeffatee silaa galu uummata harka qullaa ibiddaan dura dhaabbachuu jalqaban. Santarii tasan dabarii balaan akka biyya keenya dhabbuu fi Haacaaluu Hundeessaa faan akka du'uu fi minaamin kan godhan illee isaanuma jedhee yaada. Saniin sababanii Jawaar Mohaammed illee mana hidhaa seensisan. Kan isaan kana hunda hojjetanii fi ce'umsa butanii gaafa filannoon gad dhufellee lammiin Itoophiyaa nagaan taa'ee filata otoo hin taane dirqamaan akka isaan filatu godhuudhaaf. Dogoggorri guddaan achirraa ka'e. Asitti atis turteetta waraanni tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo galu muummichi ministeeraa Dr. Abiy mootummaa ta'uun beekamaadha. Isuma waliin cehumsa geggeessuudhaaf dhufan malee Eertiraa irraa kottaa Oromiyaa seenaa asirraa achiin waraanaa hin jedhamne haa ta'anii garuu fakkeenyaaf isaan Eertiraa irraa seenanii amma as biratti akka barbaadde ibsi. Anama waan mariilii waan ta'ee lafa jirsu dhaabata. Eertiraa irraa kan isaan amananii waliin haasa'anii dhufan mootummaa kana. Amananii seenan mootummaan isuma waliigaltee kan akkuma ta'e nu hammaateera. Fakkeenyaaf bakka kanatti waboon wanta balleessin qabu jechuun mootummaa qofatu daandiitti cufee akka isaan hin gallee fi daandiitti cufee isaan kana bosonatti hambisee jettamoo isaanis gama isaaniitti waan hanqina qabanni qabu jettee waan itti murtu qabdamoo guutummaan guututti kan daandiitti cufee kan isaan amananii Eertiraa irraa galanillee kan akka isaan hin amannee fi shira raawwates mootummaatti moo waan ka'e asirratti. Ilaalaa maal ta'e obboleessa kiyya. Ani waraanni bilisummaa Oromoo bakka sanitti dhugaa qaba jedhee kan hin dhugaa galchuufiif cehumsi kanaan durallee yeroo hedduu butamee beeka. Jarri kun cehumsa kana durillee TPLF wajjin turte, ergamtoota TPLF turte, cehumsa kana ni buttimoo ni milkeessitiin waan hin beekamneefi. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuutti otoo wannatti hin galin hamma tokko hooggantoonni irraa galaa cehumsa kana laaluudhaaf namoota muraasa alatti hambifatan. Namoonni muraasni isaan alatti hambifatan sun ammoo otoo namoonni sun sila karaan nagaatti agarsiisanii uummata sanallee alaa galchaa dhiibbaan otoo godhuu dandahaniyyuu jara saniyyuu alatti dhiibuudhaaf hojii alatti dhiibuu agarsiisan jarri. Gaafiin guutumaan guututti abaa'uun gaafate deebii dhabee lafarra harkifachuu jalqabe. Deebii kana deebisaa gaafa jedhanii isaallee namallee waan biraa uuman. Ganaa Daawud Ibsaatiin waraana galchii minaamin. Inni kan haga tokko kararraa qabachuu isaatti dhugaa qaba jedhee kan hin amaneef armaan durallee cehumsa hedduu butame Itoophiyaadhaaf jalqabaa miti. Akka gaafa jalqabaa sanii akka hin kasaarreef jedhanii waraana tokko yoo kan ofirraa qabatan karatti achi ofirraa qaban ta'e dhuguma PP amanuu dhiisuun isaanii bar dirqama amma dhibbaan dhibbatti akkamitti amanta maaliif isaan Opidiyoo wajjin Opidiyoon tuni warra PP TPLF wajjin waggaa meeqa haga uummanni keenya dhumullee warra gaafa sillee achi keessa ture. Arrallee fuutee TPLF isii duriitiif deebistiin shakkiidha. Sababa kanaatiif waraanni bilisummaa Oromoo waraana haga tokko kararraa qabachuun isaanii sirriidha jedheen fudhadhaan bakka kanatti. Shakkiin isaan shakkanis waanuma sirriiti. Sababa kanaatiif inni ammoo ofirraa dhiibe. Ofirraa dhiibuun isaa sun ammoo waldhabbiitti uumame. Waldhabbiin uumamteelleen koreen nagaallee ijaaramtee gidduu kanatti nagaa buusuu akka hin dandeenye isaanumatu dhiibbaa irra godhaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Dhiibbaan irra godhamu garuma mootummaatillee cimaa ture. Waraanni bilisummaa Oromootillee mufate waan kana jarri kun hin butti malee itti waan kanatti milkaa'uudhaaf hin deemnu. Sababa kanaatiif wantoonni tokko tokko hanga guutamanitti hin galu jechuun isaanillee gaafii sirriiti jedhee yaada. Amma gaafii makan keetu gaafii natti uume isaan Eertiraa irraa galanii mootummaa kana laaluudhaaf mootummaan kun dhuguma nu ceesisaa dhuguma gara dimokiraasiitti nu deemaa waan jedhuuf muraasa galchanii muraasa hambifatanii jetti. Garuu waliigaltee keessa kun hin jiru. Guutummaan guututti akka isaan galanidha. Seera Itoophiyaa keessatti illee ta'e muraasni galee muraasni akka hambuuf fi seerri sin eeyyamu waliigaltee keessallee kun hin jiru. Fakkeenyaaf mootummaan akka isaan shakkee danquu eegaluuf kunuu sababan ta'u isaan kun muraasa galfatanii muraasa hambifachuun kun danqaan ta'u fakkeenyaaf seera waliigalteen cabsu. Mootummaan kun hubachuun dirqama isarra ture. Fakkeenyaaf waraana ala baafatee galeemi waraana ala galesa yoo dogoggorri jiraateyyuu dogoggoraan furuu waan hin danda'amneef waan gaafii isaan gaafatan dhibbaan dhibbatti deebisuudhaan akka danda'amutti waliigaltee irra gahuutu isaanirra ture malee warra dhiibamee galeeyyuu fixuu fi maal godhuun gurbaa Diinaraas jedhamu tokko fa'aa yaadataa nama maqaan isaa Diinaraas jedhamu tokko fa'aa. Yeroo waldhabbiin uumame koreen nagaa ijaaramtee warra sana alaa galchuudhaaf gaafa yaalteyyuu warra alaa galeeyyuu sun nyaachisanii ajjeesuudhaan shirri hamaan xaxamee ijoolleen ala jirtu akka abdii murattee alatti haftu kan godhe isaan. Dabalataan waan si dhibu warri sun yeroo sana alatti hafe sun humnaan qabu ture namoota muraasa. Garuu boodarra ifuma isaaniitiifuu dhiibanii uummanni abdii nagaarraa abdii muratee akka jaratti dabalamee guddatee jarri sun humna guddaa argattu ofii isaaniitiif godhan. Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaatii fi hidhamuu Jawaar Mohaammed fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeetta. Bara cehumsaa keessan yeroon sun bara cehumsaa keessa. Kana hunda kan godhan dabalataanii filannoon akka hin geggeeffamne kan isaan godhaniif illee akka TPLF mufattee waan biraa keessa seentu kan isaan godhaniif illee cehumsa butuun kaayyoo isaanii waan tureef. Ammaaliif akka abdii dhaban hin beeku.
Nun filatanii maaliif akka abdii dhabanillee beekuu baadhu garuu jarri abdii dhabde dirqama yoo bulchine malee namni nun filatu jechuu abdii dhabde na fakkaata. Okay. Difama. Fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaan kan ajjeefame 2020 ji'a jaffaa keessa Jawaar Faanis yoo sidhamanii waraanni kun moruu galuuti 2018 jiru. 18 keessa. Waggaa turtii waggaa lama gidduu kana jira. Beektaa waggaa lama gidduu kana jira. Yeroo warri waa baawoo kun galuu jiru PP maal Oromoo gootee turte isaan dura. Oromoon ni deeggarti. Oromoon waboos ni deeggarti. PPs ni deeggarti. Jara lachuu deeggaraa jirti. Kana gidduutti miidhaan PP Oromoo goote bara 2018 19 hin jiru. Kan kallattiin isaan dabranii Oromoo godhan. Isaanis mootummaa ce'umsaati. Yeroo sanitti gaaffii Oromoo guutuu deebisii kan jedhu hin danda'amu. Mootummaa fuulii mootummaa uummataan filatametu gaaffii sana deebisuutti irra ture malee mootummaan ce'umsaa seeraan illee gaaffii uummataa sana deebisuuf yeroo sanaan guutuu hin qabu. Haa ta'u garuu PN waraanni bilisummaa Oromoo kun maal shakkeeyyuu bara 2018 yeroo mootummaa kana walii galuu jite yoo isaaniif PP gidduu waan jiraa ta'e malee Oromoo fi PP gidduutti rakkoon uumame waan PP Oromoo goote bara sanitti hin jira bara 2018 so garaagarummaan kun kan PP maa fi waboo gidduu jiru qofa jechuu dandeenya moo Oromoos ni dabalata jechuu biyya. Yaa jalqabarra si kaasee ture. Jarri paartii Oromooti. Miti. Kaayyoon jaraa inni guddaan akka nuti beeynutti akka isaan beekanitti ani hin beeku. Abaawoon kan inni dhaabbatuu fi bilisummaa uummata Oromootiif. Itoophiyaan nagaa akka argattuuf. Itoophiyaan keessaa Oromoon isa tokko miti. Akka nagaa argataniif kan isaan baaniif. Shirrii ammoo wanti sodaataniif. Jarri kun ni cehumsa kana ni butti moo ni milkeessitii yaada jedhutu ture. Shakkiidha malee kun amma wanti raawwatame hin turre. Yaa shakkiitu shakkiidha. Maaliif? Oppiidiyoon akkuma tuu beeytu TPLF waliin turte. TPLF dhagaan irraa kaafnee jara bilisummaa jalaa baasne malee jarri mataan isii warra san waliin turte. Kaayyoo kana har'a isaan amanne uummata kana bakka buufanne garuu wanti kun ni milkaahamoo hin milkaahamuun shakkii isaanii ture. Sababa kanaatiif ani isaanitti murteessuus hin jechuu barbaada. Amma bakka gaafii keetitti yoon dhufe dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo sanatti waliigaltee jara lamaanii gidduudha malee akka Oromootti otoo hin taane waliigaltee paartii kana lamaan gidduu waan ture. Garuu paartiin kunillee kan inni ilaalu wanti guddaan inni ilaalu rakkoo uummatarra gahuu fi wantoota garaagaraa wannan agarsiisu. Abiyyi qabatee otoo xiqqoollee hin turin naannoo Amaaraa deemee yaadatta gaafa inni sabboonummaan Oromoo gandagga jitee hammeessite jedhu. Yaadni sun namni hagas qofa dhaga'u. Sabboonummaa Oromootiif ilaalcha gaarii hin qabu muummee ministeeraa jechuun lammiileen kun kan duraanuu hidhatee bosonatti fedhiisi kan jiru bosona seenuu danda'a. Yaadni kun yaada sirrii miti. Sababa kanaatiif isa shakkuu dhugaa qaban jedhee yaada. Ta'us garuu mufiin isaan lamaan gidduu ture. Gaafiin keechi. Mufiin soo uummata roorroo ODP yeroo sana uummata rageessitee hin jirtu. Achitti isaan olii qabatan waan ta'eef. 2018 2019 waggaa lamaan kana PP'n yookiin ODP'n Oromoo Roomaan geessine kanaafuu waboon yeroo bosona deebi'uuf deemu kana dhiibbaa isaaniiti malee waan Oromoo waan qabatinatti hin fakkaatu. Wanti uumame yeroo sanitti akka uumamutti wanti jarri komattu wanni garaagaraa gaafiiwwan salphaa jarri deebisuu dandeessuu fi mee waa'ee kanaa bal'inaan gana irraa haasofna. Akkamitti akka jarri yeroo illee nurraa deema waan ta'eef. Waa'ee sanii bal'inaan gana irraa haasofna. Garuu wantoota isin gaafattu gaafiin jaraa Oromoodhaan wal qabata. Oromoodhaaf kun godhamuu qabaadha. Nuuf kana godhamuu qaba aangoon akkana nuu kennamti otoo hin taane. Wanti isaan mufachiisu Oromoodhaaf kun godhamuu qaba. Maaliif jennaan paartii Oromoo bakka bu'u paartii adda bilisummaa Oromoo jedhamee waan waamamuuf Oromoodhaaf kun godhamuu qaba. Hooggantoota keenyaafis kun godhamuu qaba yoo jedhamellee Oromoodhaaf haala mijeessuudhaaf malee wanni biraa gaafiin kun otoo isaanuu yaadanii mootummaa waan kanaattis ilaalaalee dirqama deebisuu qaba ture. Garuu rincitii bakka adda addaatti akka isaan waliin hubanne rakkoo wal hubannaa akka uumamuu fi akka gara biraatti tarkaanfatan kan godhan rincituma PP'n irraa ka'e. Jarri jalqabumaayyuu kutannoo nagaaf kutannoo kan hin qabne na fakkaata waa hedduu irratti yoo ilaalle waa'ee kana bal'inaa yeroo itti aanutti irratti. Tole akkama jette waa'ee kanarratti nama dhugaa dubbachuuf waan si mormu baay'ee qaba. Nama akka ilaalchi kiyyaatti PP's dogongora isiin bara 2018 gooti jedhee amanu hin qaba. Waraana bilisummaa Oromoos kan dogongora isaan godhan jedhee yaadu ni qaba. Haa ta'u garuu irra gaafii gaafachaa jiru waan taate yaadni keekuma jiru ta'e gaafii kanaas asumatti dhaabne isa bal'inaan yeroo fudhannee waan kana waa waraana bilisummaa Oromootii fi paartii badhaadhinaa garaagarummaa istira kana gidduutti uumame kana bal'inaan irraanii haasofna akka jabaatti. Amma immoo gaafii ittiin sii darba gaafii dhumatti fakkeenyaaf reefu jalqaba irratti ani deeggaraa paartii kamiitiyyuu miti jette.
tole fakkeenyaaf yoo mootummaan badhaadhinaa kun deebi'ee sirraa'e deeggaraa isaa taate fakkeenyaaf tole jettee ittiin amantaa wanni sirraa'e Abiy Ahmed ni deeggarta jettee. Ani akkuma siin jedhe deeggaraa paartii kamiyyuu miti kan hin jedhuuf paartii tokko jibbaa miti. Paartii jibbus hin qabu naaman dhugaa dubbachuuf taanaan. Uummata Oromootiif wanti gaariin ni hojjetama yoo ta'e Oromoon nuuf ta'e yoo jedhe ani Oromoodha. Nuuf ta'e yoo jedhe nuuf ta'e hin jedha. Nuuf hin taane yoo jedhe mormituudhaan. Dhugaa dubbachuuf taanaan warra isaan ukkaamsanii affananii waan nuti jenne jedhaanii waan nuti jenne jedhaa jedhanii isaan jechisiisanii sanii miti kan ilaalu. Waan dhugaa kan lafarratti hojjetamaa jiru akkasuma faayidaa uummata keenyaa kan hojjetamu laaleeti kan isaan deeggaru jechuudha. Waa'ee kanaa irratti waa'ee biyyi waa hedduun hojjenne jechuu dandeessa. Dhugaa dubbachuuf taanaan wanta biyyiin hojjetan jiru. Inni badhaadhina Itoophiyaan argatte akkuma armaan durallee kaasaa turre waan gaarii Itoophiyaan argatte bira dhaqee harkatti dhahee wajjin wanna jechuu malee gahee isarraa eegamu akkaataa uummanni keenya itti nagaa argatuu fi akkamitti akka uummanni keenya jiraatu irratti gonkumaayyuu hojjetu. Hanqina guddaa qaba bakka sanitti. Sababa kanaatiif yoo uummanni Oromoo bakka tanaan nuu taate nutti oowwite nagaas arganne biyya keenya irratti nagaan jiraachuu dandeenyee jirraa yoo isaan jedhan eeyyan waan gaariidha kun mootummaa keenya gaafas hin jedhaanan gaafa inni mootummaa keenya ta'e. Malee ani yoo inni waan gaarii hojjetellee waan gaarii inni hojjete wajjin deeggaruudhaaf qophiidha. Okay. Ayyee ammallee gaarii adda yaadni kan qabeedha. Gaaffiin keessatti uummataan barreeffadhe malee maal qabeedha. Mootummaa kana waan inni hojjete hin jiru. Ammoo wanti Itoophiyaan argatte bira deemee harka dhahatte fakkeenyaaf Itoophiyaan hojjettee Abiy dhaga'ee itti dhufamoo Abiyyitu waan sana hojjete iyyuu kan jedhu illeen jechuun Abiy kallattiin gabbahee waan sana deemee pirojektii sana bira dhaabbataallee olu baatu. Akka mootummaatti karoorumaa fi inni kaa'atedha. Fakkeenyaaf kaabineen haatu dandeettii pirojektii tokko kan waggaa kanaaf qabame waggaa lamatti waggaa sadiitti ceesisuun beekamaadha. Fakkeenyaaf PP'n bakka kanatti hin hojjannee yookiin wanta tokko kan Itoophiyaan argatte qofa bira deemaa yoo ta'e xiqqoo gaaffii natti uuma. Inni doon walii isallee yooma itti deebita. Ilaala abbaleessa kiyya. Mee dhugaa dubbanna taana yoo Abiyyi irratti hojjetee hin kuffisin wanti Itoophiyaa fakkeenyaaf Itoophiyaa waan gaarii tokko hojii isii yoo jalqabde anis atis akka Itoophiyaatti biyya keenyaaf waan gaarii hojjechuu yoomuu itti fufnaa bara. Inni irratti hojjetee yoo kuffisuu barbaade kuffisuu ni danda'a. Kuffisuu dhabuu isaatiif haa galatu ni jenna. Barsiifuu hojiin kun isaatiin miidha. Dhaga'ee dhufamoo? Hojiin kan lammii Itoophiyaa innis keessa jira. Waan si ta'a. Lammiin Itoophiyaa bara wayyaan illee tureedha koo qabaadhu. Lammii Itoophiyaa bara wayyaanis tureedha. Fakkeenyaaf pirojektiin tokko kan waggaa 10 qabame mootummaa lamaan xumuramuu danda'a. Anama bakka kanatti hojii kana muummichi ministeeraa hojjete haa galatoomuu jedhu. Garuu mootummaa isaa keessatti hojjetame wanni kun. Mootummaa isaa keessatti hojjetame eeyyan dhugaadha. Mootummaa isaa keessatti hojjetame jenna malee. Isatti hojjetee yoo jenne fakkeenyaaf akka lammii Itoophiyaa tokkotti gufachiisuu dhiisuu fi yaada sana deeggaruun sirriidha. Ta'us garuu Itoophiyaan bar looni miti. Itoophiyaa jechuun looni miti. Abbaa barbaadetti garas bobbaasee galchaa miti. Itoophiyaan akka isiitti namni kamiyyuu biyya ofii jijjiiruudhaaf ni hojjeta. Wanta lammiin sun hojjetattee bakkaan gahatte yoo arge bira dhaqee kana hojjannee kana geessinee jedhee waliin girrisuu caalaa gahee silaa paartii kanarraa eegamu hojjetee bira dabruu qaba. Dirqama. Ani amma waan Itoophiyaan hojjettee PP'n dhaqee eebbisiisuu arge. Xaafii fa'aa fakkeenyaaf dhaqanii suuraatti ni qabu. Wanti hundinuu sanuma. Amma kanatti laga Abbaay yoo fudhanne mallaqa baasiin kan uummata Itoophiyaati. Kan uummata Itoophiyaati. Garuu kallattiin seera isaa injineera tokko hojjechiisuu jijjiirsisuu kaabinee isaa maal gochuun seera duraan lafa taa'ee jiru. Mootummaan gahee isaa ni baasa. Seera lafa taa'ee jiru baas. Yes garuu fakkeenya injineeriin tokko jalqaba bara wayyaan irratti kan bu'uurri kaamis eegalame bu'uurri duraa kaa'u malee wayyaan eegale. Injineeriin bara san eegalchiise. Injineera hedduutu hojjeta. Kan dogongora fakkeenyaa fi karaa adda addaatiin mallaqa saamuu danda'u jiraate mootummaan ari'ee kabiraa seensisuu danda'a. Baajanni waggaa kanaa akka injineerri mootummaan kun eenyu waan tokko adda baafadhu mootummaan eenyu mootummaan PP'dha. Mootummaan PP'dha. Har'a mootummaa hoogganaa jirti jedhe. Hooggansa mootummaa kanaati warri jiru isaani. Ta'us garuu mootummaan keenya kan yoomillee hin jigne gaafa Itoophiyaan diigamte kan diigamu jira dhaabbatee jira. Inni sunini paartiin itti wal jijjiire mootummaa kana hooggana. Mootummaan garuu lafa taa'ee jira jireenya isaa guutuu ittuma fufa. Mootummaa jechuun gara tokkoon Itoophiyaa jechuu dandeenya. Kunini yeroo kamiyyuu hojii isaanii hojjetaa itti fufa. Garuu paartiin maal godha? Bakka hanqinni jirutti akka fooyyessanii fi yeroo sanitti warri mootummaa bakka bu'ee hojjetaa jiru sunini
hanqinoota jiru akka fooyyessaniif irratti ni hojjeta. Kun sirriidha. Garuu amma fakkeenyaaf hooggansa paartii kanaa keessaa kan nuti komannu Abiyyi kallattiidhaan dhugaadha akka lammii Itoophiyaa tokkotti yaadni inni qabuu fi wanti hojjetamuu malu akka nama biyya fi jaallatu tokkotti waan hojjetu Itoophiyaa wajjin mootummaa Itoophiyaa wajjin ni hojjeta. Waan sanirraa gadade sila bar kan nuti komannu sanii miti. Gahee isaanirraa bahamu hin bahannedha. Isaanirraa eegamu hin bahannedha jarri. Wanti guddaan nuti komannuuf kanaaf bar. Lammiin keenya nagaa dhabe nagaa argachaa hin jiru. Lakki akka nama nagaa isaa eegsisuu danda'u filataniif gadhiisi yoo jennillee gadillee hin dhiisan abadan. Gadi hin dhiisan nagaa isaanii eegsisuu hin danda'an mancaayyuu si rakkeeftu akkam gootati bara mancaayyuu hin danda'u si ajjeesuu hin dadhabu. Nagaa eegsisa jedhee si keessa deemee si ajjeesuu hin dadhabu. Garuu nagaa keessa si eegsisuu hin danda'u rakkoon kanaa bara. Amma isin gahee isinirraa eegamu bahachuu hin dandeenye humnaa dadhabdanii yookaan immoo jallina keessaniif ta'e walumaa gala hin dandeenye nama eegsisuu danda'u Itoophiyaa naa filattu gadhiisaa yoo jette gadhiisanii abadan gadi hin dhiisan eegsisuus hin danda'an wanti nu komannuuf kanaaf inni guddaan. Haa ta'u gaaffii isa dhumaatti si ceesisa. Fakkeenyaaf Abiyyarraa maal qajeelumni fakkeenyaaf mootummaan kun qajeelu tokkoon fakkeenyaaf maal fa'aadha? Qajeelummaa ulaagaan qajeelummaa nama dogongoraa inni kee jiru kan inni sirreessuu qabu maal fa'aa jettee yaadda? Wanni yoomiyyuu irra deebi'ee nuti kaasnu jireenya addunyaa kanarratti nagaa wanti dursu hin jiru. Wanti nagaa dursu jijjiiramni fedhe dhufee kan nagaa dursu hin jiru. Yoo danda'an wanni paartiin kun filatameef illee nagaa lammiilee Itoophiyaa eegsisuudhaaf wantoonni milkeessu mootummaa milkeessuu qabu yoo jiraates kan jalqabaa nagaa lammii kanaa eegsisuudha. Dirqama nagaa lammii kanaa eegsisee yoo lammiileen kun nagaa argatan waan barbaade jijjiiruu ni danda'a. Itoophiyaan hiinuun jijjiiramte yoo dhiiseyyuu ati bar yoo isaan irratti hojjechuu baatan Itoophiyaan tun biyya nagaaf dimokiraasii biyya badhaadhaa taati bar naamani. Itoophiyaan ofiitiifuu biyya jaaramte waan milkeessitu piroojeektiiwwanii fi waan adda addaa ni qabdi. Irratti hojjetatee namni kamuu lammii isaa akka lammii biyya saniitti irratti hojjetate yoo inni jeequu dhiiseyyuu guutumaan guutuutti Itoophiyaan ittiin jijjiiramti. Wanti guddaan mootummaan kun godhuu qabu maali? Nagaa lammii kanaa eegsisuu danda'uudha. Yoo hin dandeenye ammoo dirqama nama nagaa lammii isaa eegsisuu danda'utti kennuudha. Kalaas. Kanaafuu gaafas qajeelaa jedhama. Nagaa. Inni guddaan hin kaasu. Egaa fakkeenyaaf naaf galeera wanti itti barbaaddu waan kamuu hojjechuu dura badhaadhinnas fiduu dura Oromoos gaaffii Oromoo bilisummaa Oromoo leeffatu dura tokkoffaa nagaan dirqama nagaa mootummaan kun nagaa eegsisu. Nama na godhe sabii. Yoo nageenyi biyya keenya keessa jiraate yoo nagee amma fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee irratti akka irreechi bahamee nagaan irreeffatamee galuu agarte yoo inni hin jeeqin biyya keenya sadarkaa sanitti wanna taati jechuudha. Garuu sababa magaalaa keessa qofti nageenyi jiruuf sanuma dhimma magaalaa kana yoo kaasne bara hattuu fi waan biyya sana keessatti nama dararaa jira waa hedduu kaasuu dandeenya magaaluma keessattuu jechuudha. Garuu shiftaan dhufee magaalaan nama jeequ waan hin jirreef biyyatti akka itti agarte magaalaa san keessatti akka nageenyi itti argame biyyi tunfataa jettee namni kamuyyuu ittiin boharu ittiin bashannanu agarte sila akkas taati biyyi tun. Garuu rakkoon jiru biyyi teenna wal waraansa hamaadhaan miidhamaa jirti. Kana kan fiduu danda'u yoo danda'e gaafii hawaasni kun gaafatee mufattoonni kun gaafatanii alatti bahan kanatti guutumaan guututti deebisuudhaan yoo danda'e nagaan isaa wajjin itti fufuudha. Yoo hin danda'amne taate gadhiisi jedhaniimi warri kun bar nagaa biyya keenyaa jeeqaa jiranii. Lakki yoo ati gadi hin dhiifne taate nagaa biyya keenyaa jeeqnaa itti fufanii miti. Dirqama wanni inni godhu yoo jiraate dirqama waan sana godhee nagaa biyya kanaa fichisiisuun dirqama isarra jirudha. Eenyurrallee hin komatamu bakka kanatti. Tole amma yaamicha kana mootummaadhaaf gooteerta. Mootummaan nagaa eegsisuu kana hundatti nama hangoo gataa dhiisuu jette fakkeenyaaf yaada kan keetitti as biratti nagaa kana eegsisuuf waraanni bilisummaa Oromoo hoo gahee taphachuu qabu akkasumallee paartiin morkattootaa akka karaa nagaaleen hedduun isaaniitis ni jiru. Kanas dabalatee hayyoonni biyyattiillee fakkeenyaaf hanqinna hin qaban isaan fakkeenyaaf waan gaheen isaan bahachuu dhabanii taa'aa jiran kan kana bahachuu qaban ati jettu hin jiranii. Tarii jiraachuu danda'a. Garuu gaafiin isaanii inni guddaan maali? Kana godhi nutis kana ni goonaadha. Akkasii bara. Mufattoonni tun maali? Uummata Oromootiif kun godhamuu qaba. Nutis kana ni goona. Yoo kana hin dandeenye immoo gadhiisi nuti dhufee kana godhaafi. Bar gaafiin isaanii kana. Sababa gaafii dhibbaan dhibbatti ni qabu miti. Bar akkanuma waan dura kee yaa'aa miti. Dhibbaan dhibbatti gaafii qabu. Gaafii isaanii dirqama taa'ee hubachuu qaba inni. Sirri amma asitti gaafii kiyya kana hubattuu fi gaaffii uummataa deebisuu
badhaadhina fiduu isa dura nagaya jette. Nagaya jalqaba. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin haasa'u dura waliigaltee nagaa godhamuu qaba. Waraanni dhaabbachuu qaba. Isa booda teessoo irra taa'anii waliin haasa'an. Isteeppii kana jalqabaa kana argachuuf waraanni bilisummaa Oromoo kan bosona jiru kun wanti irraa eegamu hin jiru. Fakkeenyaaf KFO haa ta'u, ABO karaa obbo Jaldaawud haa ta'u, isaanirraa wanti eegamu hin jiru. Isaan wanti bahachuu dhaban yookiin itti gaafatamummaan isaan bakka kana qaban hin jiru. Mootummaa qofatu haala kana sirreessuu qaba moo isaanis waan asirratti itti gaafatamummaa qaban qabu. Ani amma dhugaa dubbachuu taanaan akka biyyaatti silaa namni kamuu biyya isaati irratti negative energy keessaa bahee namni kamuu biyya isaati irratti nagaadhaan akka hojjetu silaa dirqama nama kamirrayyuu jiru. Garuu dirqama san fuutee akka itti kennite waan kana hojjedhu hin jenneefi garuu humni isaan dhiibdu jira miti. Humna isaan dhiibdu sanatu baratu isaan rakkoo iyyuu qabaatanii rakkoo kana ni qabdanii koottaa jettee akka itti murteessuu hin dandeenye si godhaa bara. Humna isaan dhiibdu tana akkuma beekamu humni guddoon tun kan isaan dhiibaa jirtu mootummaa Itoophiyaati. Jalqaballee kan mufachiisee baase isaan mallaqa dhabanii yookaan uummata saamuudhaaf namni saamee waa argatu hin jiru. Shiftummaa jaallatee namni keessa seenu hin jiru. Yookaan immoo qabsoon hidhannoo qalbii miti. Lubbuu tantee dhabuudhaaf namni waraana kee jiru kun bor du'aa abdii qaba malee bor jiraadhaa abdiin qabu hubadhu. Bor du'aa sana akka ati keessa seentu wanti si godhu dhiibbaadha. Dhiibbaan kun hanga isaan duuba jirutti otoo isaan dogoggora qabaatanii iyyuu akkam jedhee itti murteessan. As biratti sirriidha yaada kan kee bahachuu kan keetiif garuu amma fakkeenyaaf qaamni sadaffaan osoo gidduu jira kanaa seenee haasa'e mootummaan qofti kanaa godhu wanni jedhamu jiru. Kana dura marii yeroo lamaaf taa'amee jira. Yeroo lamaan kana keessatti akka carraa ka galatoomfame mootummaan fakkeenyaaf Ameerikaa haa ta'u, Keenyaa haa ta'u, Noorwee haa ta'u ka galatoomfatanii waraana bilisummaa Oromooti. Isaantu of kennee isaantu ulaagaalee qaamni sadaffaa kun fakkeenyaaf kenneef kan tarkaanfatee fudhataa deeme. Daran warra bosona jiru garuu piipin ni sodaata. Fakkeenyaaf waliigalteelee kana faana tarkaanfachaa deemurra of qusattee jedhamee ambaasadarii tokko Finfinnee jiru. Yeroo ibsa baasu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo abdii murachuu akka hin qabnee fi ejjennoo nagaa sanas jijjiiruu akka hin qabne yaamicha godhee piipin ammoo shiraa fi sodaa marii irraa qabu dhiisee karaa qulqullinaan garana taa dhufuu waan jedhu wayii ambaasadarii sun kaasee ture. Haa ta'u garuu asarboomatti yoo mootummaan qofti waan sirreessu qabaatu taate warri kun hanga isaan waan sana xumuranii irraa bahanii bosonuma ta'anii gaafa isaan xumuran dhufuullee danda'u. Garuu akkasii miti. Isaanis tokkoffaa dhukaasa jiru warra bosona jirullee. Mootummaan otoo isaan dhukaasa kanan dhaabe waan tokko gochuu hin danda'u. Dhukaasa kana fakkeenyaaf dhaabuudhaaf isaan warri waboo bosona jiru kun iyyaamtu fakkeenyaaf isaanis dhukuma fakkeenya dhukaasa kana haa dhaabanii mootummaan isaa dhaabu fakkeenya isaan waan mataa isaanii mootummaan isaa hin ajaju ratireef tana'uu isaa waa balleessan qabee seera dhiyeessuu qabaatte jirri seeratti miti qabdee haatira walleessu jirti. Kanaafuu inni itti gaafatummaa isaan fudhachuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf amma akka seera idil addunyaatti illee waboon mataa isaatiin sochii isaa keessatti waan balleesse seera itti gaafata malee mootummaan Itoophiyaa ittiin gaafatamus ittiin gaafatus maaliif jennaan isaanuu isa dhukaasaa jiru mootummaa isaan amanne waan ta'eef wallolaan jira waan ta'eef seerri idil addunyaa immoo namni tokko yoo qabame waraana keessatti akkatti kabajamuu qaba. Qabamee naan ajjeefamuu hin qabu, dararamuu hin qabu. Kun seera wal waraansa keessa jiru fakkeenyaaf. Dabree ammas sochii waraana kan kee gootu keessatti qabeenya lammiilee kan keetii balleessuu, lammiilee biraa irratti dhiibbaa gochuu, pirojektiilee hojjetamanillee dhiibbaa irratti taasisu kunneen hundiyyuu waan waliigaltee waraanaa cabsuudha. Haa ta'u garuu gaaffiin kiyya asumarratti xumurama. Yoo waan itti dabalachuu qabaatu. No, sa'aatiin nu dheerata waan ta'eef bal'inaan keessattuu waa'ee waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti gara biyyaatti deebi'uu didee waldhabbiin akkamii akka uumame maaltu akka ta'e yeroo itti aanutti bal'inaan irraa haasofna. Tole, adeemma irraa haasofna. As biratti yoo carraa ta'e silaati nama deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo taate bakka kanatti murteessaadha. Maali jennaan waa'ee waraana sanaa dubbachuudhaaf amma waraana qulqulleessiteerta waraana bilisummaa. Haa ta'u garuu deeggaraan itti gaafatamummaa sana fudhattee inni kanan balleessine kanan goone kana mootummaa godhe jechuufi silaa qaama isaatu waliin barbaachisaa garuu dirqama. Hubadhu ani hin qulqulleessine garuu sababa godhee jira. Otoo badiin fedhayyuu isaan kan qabaatan ta'e garuu humni dhiibu waan jiruuf humna dhiibu kana jalqaba humna isaan dhiibdu kana hubachuutu dirqama nurra ta'a jedheeti malee tarii isaanis badiin isaan hojjetan ni jira. Namni tokko dogoggora hamaa dogoggoroota baay'ee dogoggoroota seenaa dogoggoroota irra namaa darbamu waan adda addaa raawwachuu ni danda'a dhala namaa waan ta'eef. Walumaa gala ijoolleen tun akka yaadutti
waa ijoollee namni dhiibee bosona seensise malee humna addaa yookaan waan bakka mootummaan Ameerikaa ijaarratee miti yookaan humna guddaa kan qabu isaanii isaan waan isaan ijaarratanii miti. Ijoollee mufattee bosona seenti. Mufii isaanii kana dirqama laalanii fi karaa waliigalteetti dhufuutu isaanirra dirqama ta'e. Kanaan durallee waan hojjetame hedduu beekna waan ta'eef gaafa Zanzibaar fa'aa waan ta'ame hedduutu jira waan ta'eef. Inumaatu mootummaa bosonaa ta'anii mul'atan yeroo sanatti. Hamma danda'etti waan isaanirraa eegamu aga tokko karaa nagaatti dhufuudhaaf waan godhuu danda'an godhan jedhee yaada. Sababa kanaatiif. Kanaafuu masirra goolabna yoo isinitti tolee gaafin akkana kattaan akka hojjennuuf illee nu jajjabeessa ammoo namni barbaachisa kanaan ispeeshaalii namni waraana bilisummaa Oromoo deeggartu kapiippii deeggartu illee gaafii walabaa akkanaa wal gaafanna uummataaf illee namaan beeniif illee barnoota ta'aa waan deemuuf yoo isinitti tolee keessan nu qunnamtan illee tolaa turtii gaarii. Turtii gaariin isiniin jedhaanis. Assalaamu alaikum warahmatullahi.